Bakataan keenya Kaayiroo jiru fi Naayiroobii jiru waan achi hafe fakkaatu dhugaa namni dura ol seene yoo manguddootuma keessu tanaaf eegmantan ta'uu beeke malee waanuma takka Kaayiroo dhaqe takka Izmii takka Fangaanii dhaqe fakkaata bagaratti kanaan isin ga'e gammattanii as dhufuudha qabbanuma komatina gaa qabbanuma harka keessanis kee jirti hunda duratti wanni hedduu na gammachiise hawaasni kun probably the fastest growing Oromo community in diaspora. Yoo Germany yoo dorgomtan malee haala guddina ummataatiin haala lakkoofsi ummataa dabaluutiin maybe Germany yoo taate malee saffisa guddaadhaan guddatu. Kana hoggaasii hin jiru manguddoota hojii dulloomne. Amma dabee kan duraan dhufe oga shan dura gaafa kan dhufu jaruma asirra jiru kanaa fi Badrii fi Shaggaanni Rabbashaa Seefuu amma tokko nama kudha shan akkas turan amma kudha shan irraa jechuudha. Har'a heddummaatanii laftii hiriiree ijoolleen gamaa gama daawwachee torban tokko keessa dhuftanii har'a dalagaa hayyama dhugaa hagam takka heddummaate agarsiisa. Garuu heddummaanni mul'atu hin dhufne. Har'a siyaasaa caalaa waan tokko hin kaasuu barbaada. Egaa hogganoota keessa waan jaasaa hin ture waan badhee irraa eegaa dabarsuu barbaada. Namni kunuunsi kutaa biyya Kaanaadaa rakkaa kutaa biyya Ameerikaa caalaa Edmonton needs to be one of the smallest community, one of the smallest. Edmonton hedduu kan dhufe waan Kaanaadaan arjaa taate qofaatiif dhugaa Kaanaadaan arjaa hedduu guddaa. It's a testament to the leadership here. Hawa hoggansi keessa kan jiru kun jarri veterans kan jiran kun nama xiqqaadhaan hawaasa asitti dhaabanii amma maybe diidamdur yeroo siyaasaa hama yeroo Oromoo ta'uu nama gaafachuu yeroo Oromoo gurguraan taja qoodantee jaammayni Oromoo qoodannee hamileen Oromoo cabetti itti cicharii hawaasa ijaaramu. Sabbabaa miti akka dhuunfaattis dalagatanii bultii ijaarratanii mana bitatanii yakka badii irraa beekanitti maqaa Oromoodhaan miidha isanii eeganii eeggatu. Dhageenyi ijoollee hin dhageessanii ayyoon miin qofti takka Kaanaadhaan qofti hin finne jara kanaa isin fide osoo jarri kun naamusa qabaachuu baate osoo warri isin duraan jiru kuni akka dhufeen Oromummaa fi jabeeffachuu baate akka dhufeen dalagaa osoo hin tuffatin hammaalummaa soodaan dalaguu baate osoo jarri kun gaafa dhufu sun wal lolee wal facaase osoo jarri kun doolaa xiqqoo argatuun karaa irraa maqee yakka keessa seene maqaan hawaasa Oromoo ta'u kun negatiivii keessa galatu hin jedhaa jechuudha. Garuu yeroo qabdan warri isin dura dhume sabboontota dhama Oromummaadhaan ma'anaa qabsoo beekan waan ta'aniif maqaa Oromoo kabajanii maqaa Oromoo guddisanii tiisanii mootummaa kana biratti jechi Oromoo jedhamu akka kabajamu akka jaalatamu kana isaan irraa dhageetiin ni bara hoggaan as dhufuus embaasii isaaniitti ni dubbisa. Oromoon biyya sana waliigalatti keessattuu magaalaa kanatti maqaa gaariidha qabu. Kanaaf hoggaa namni ispoonsara gaafatu laaffisu inni argatanii hawaasni kun roobbilaa guutuu isin ta'ee asin sibiilaa jiruuf ka danda'eef waan maqaa gaarii horatee jechuudha. Maqaa kanoo akkamiin namni aantan ture. Isaan caaltanii argamuudhaan akkamitti isaan caaltanii argamuu qabdan. Akka dhuftanii dalagaa qabachuu dalagaa tuffatina akka dhuftanii dalagaa qabachuu waan dalagaa irraa argatan saniin gadhaabuu mootummaan kun hoggaa nama baqataa as fiddu gargaarsa namoomaatiin qofaatii miti
humna namaa dalagee diinagdee isaaniitiif gumaachuu barbaada. Kanaafuu baqataan dhufu waggaa duraa yoo mootummaa irratti hirkate uumaati. Waggaa kudhan mootummaa irra hirkate osoo fayyaa jahan qabu yoo gargaarsa san bira dabree moo yakka keessoo kasee taate baqataan sun biyya kana bu'aa osoo hin taane ba'aa itti taa'e bira dabreetis kasaaraa itti ta'a. Kanaafuu biyya Itoophiyaa jamturraa biyya Oromiyaa jamturraa nama fiduu Kaanaadaatti akka kasaaraa ilaalaa jechuudha. Jarana amma baqattummaa dhuftanii siyaasaa himattanii dhuftan. Gaafa biyya keenya nagee baafnee tasgabbeessine booda siyaasaa himattanii asxaa'ila argachuu ni dhaabatte. Warra isin booda dhufuudha. Garuu nuti nama biyya kanatti erguu hin dhaabnu. Gaafa garuu baqataa osoo hin ta'iin profeeshinaala erguudha keenya jechuudha. Narsoota, doktoroota, injineroota iskiil leebar biyya kanatti erguu barbaada. Biyya keenya ollaa keenya amma biyya kanatti biyya Jarmanii biyyoota adda addaatti biyyoota arabaa dabalatee humna namaa barate humna namaa dandeettii qabu. Erguudhaan karama biyya alaa biyyaaf karama biyya alaa maatiidhaaf carraa hojii carraa guddachuu carraa dagaaguudhaa argatu jechuudha. Kun waan waggaa kurraa irraa boodafaa goonu gaafa biyya tasgabbeessu. Even sanii immoo skill level biyya kana fiduufu warri amma dura maqaa kanaan dhufe ka baqatummaan dhufe yoo dalagatee jabaatee maqaa gaarii argate dabalataan bitan biyya kana baqataan guddaan yookiin immoo fooriinarri guddaan uumaa warreen diitin kana daba warreen diitin. Jarri kunis hedduun isaanii keessattuu moorasiif jaalala olaatan sababa siyaasaatiin baqatanii dhufan qormaatamoota keessa jaatamoota keessa dhufanii biyya kanatti wal gargaaranii wal cimsanii biizinasa baratanii amma hoteela hedduun akka nama biyya gaazixeessanii hoteela waan cimsaa dhoowwan warri dura dhufe sun biyya kanatti ba'aa osoo hin taane bu'aa waan qabaate dalagatee jabaatee gibira kafaruu waan danda'e carraan isaanii banaa ta'e har'a iskiil leebar ogaa jedhamu Kaanaadaatti US'tti adda durummaa warri yaamamu warra hin jechuudha. Warra duraati karaa bane jarri kun karaa isinii baane isin immoo jenereeshina lammataati dhaloota lammataati isaan reeree qabdan jarri kun biyya baqatanii Moqdishoo dhaqanii Jabuutii dhaqanii Yemaniin Suudiidhaan Awurooppaadhaan gaafa dhufanitti umriin isaanii 40 dabree jira. Isin amma 20 dhufuu jirta. Umrii lafaa dhufaatti kan jirta jechuudha. Zero irraa eegaltanii yoo baratanii dhaqqabdan, zero irraa eegaltanii yoo dalagattanis duroo hin dandeessan. So ifama biyyaatiin ajoollee. Namni miliyoona 50 lakkaa oolu kana keessa biyyi Oromiyaa fi Itoophiyaa baadhachuu dandeessu malika. Nama imaammata dinagdee gara fuulduraa keessatti hojii ittiin keessaa tokko is about exporting skill level. Kaanaadaan biyya guddoo biyya dureetti humna namaa hedduu barbaadde. Humni isaanii biyya kana jiru dulloomaa deemaa jira hedduu godhaa jira. Biyya alaarraa humna hedduu barbaadde gara fuulduraa. Yoo isin warri amma dhuftan kun naamusa gaarii qabaattan wal gargaartan maqaa Oromoo maqaa uummata keessanii biyya kana biratti akka Oromoon bu'a qabdii ba'aa miti. Oromoon nagaa qabdii beekumsa uumtu. Oromoon gibira kafaluun malee yakka hin beekamtu gaafa jiru taate heeyyirtoomnaa ijoollee sirriitti qoodhaa gaafa asii barbaadnu barsiifnee qarree gaafa asii barbaadnu bulaan banaa ta'a qarraan banaa ta'a jechuudha. Waan tokko tokko inni dhaga'u na haasofne. Hawaasni kun isin taa'ee achi sirbitee akkaataan itti maqaa wal balleessuu xalayaa gamaa gaman barreessitan kun qaaniidha. Seena. Hireetanii meeduu waan goon turtii jira. Ilmi namaa karaa ifii irra deeme eega bira darbe booda qoree irra facaasu karaa ifii irra deemte maal jaan biyya gaaraa keessatti guddate biyya qoroo deema. Duraan hoggaan garsan akaakuu biyya waan
dhagaa qabattee ol hin baate namni haadhiidhaa dhagaa bakka hojii qabatee ol ba'e dhumuu kaasuu irraa deema. Akka namni baa qabatee ol hin baate sun haasidummaadha. Sun oromummaan sun haasidummaadha. Kanaafuu warri asuuftan rakkoon jijjiiru expectation likkii malee asuuftanii sun bilaashumatti waan jiraatu waliin fakkaatu kaasiftanis dhagaa yerootti naayiroobitti bakka adda addaa haftanii jiraatan. Biyya tana dalagatan malee hojii tuffatanii jiru akka hin jirre beekuudhaan qopheessaa koota durmaa'u. Lammaffaa yoo haga fedhe namni isin duraan jiru kun isin dhiibe manguddoo ergaddaa, beekota ishee ergaddaa, paastoroota ishee ergaddaa, aayyoo baaboo ishee ergaddaa malee maqaa ol buutanii ganda kee deemtanii hiilee warra isin booda hin balleessinaa haa jechuun barbaada jechuudha. Hedduun gammadee wanni hawaasni kun godhaa jiru waan hedduu nama boonu. Amma daa'ima Mustafaa Hussein arge. Mustafaa Hussein argamu gaafa duraa wajjin yeroo ayyaanatti agaasitti qawwee jijjiira. Ragaa kun arge waggaa amma duroo gara dhufu. Amma daa'ima maliin arge ka waggaa meeqa qabsoo kanaaf rakkatee Naayiroobii Kaayiroo amma meeqa jira. Warra ummata kanaaf gubate ummata kanaaf umrii isaa wareege hedduu hawaasni kun hidhatee waan jiru hawaasa kana galatan malaati hawaasa Oromoo bakka biraatiif illee example ta'uu qabu waan ta'eef yeroo tokko akka aadaatti dhuma haala biyyaa hedduu haasaa jira. Dulli kun maraa kitaabaatiin haa ta'u malee akeekaan kaaseetu jira. Biyya san keessatti qabsoo uummata keenyaatiin jijjiiramee dhufe yeroo gara yerootti haalli guyyaa hammaata waan ta'eef qophii gahaa qorannaa gahaa erga goone booda kana caalaa eeguun diigumsa sabaatti biyya dhufaatii uummataa waan fiduuf itti sun qabnu jijjiiramee dhufuu qaba jennee karooraan deemaa jirra jechuudha. Karoora kana keessa boqonnaa jalqabaa dabarsee isinis murnaan gorra jiru sirrii waa kaafte. Baatii lamaan irraa ugaanee galu warri aan gorra jiru Oromoon amma booda afaan qabattee jirti. Cinaa jeemne dhabamsiifne cinaa biyyaa baafne kabosani jiru sadii fudhachiifne harka kennisiifne akka jawarraa mana ilaatti kolaafne kanaafuu akka fedhetti diriirfannee saamne nini kana kun jira jedhee yaadaa turan akkasimi. Hidhaan oraatuma dhiiraati malee ittiin kolaanu hin kolaanu. Ni dhibna malee rafne ni callifne malee iyya takka bannee taa'u ture beekaa. Kanaaf moggaa kaanee itti hidhu wanti qabaan geenye oolachuu seennee jechuudha. Oromoon riphees oggota akka ka'ee isaan garsiisa. Nama ajjeesuun nama saamuun akka waan sirnaatitti warri yaadaa ture eeggata caffeerra tokko galtan miliika abaaru keellaan haa ka'u yaani sanboon ammoo manguddoo keenyatti illee manguddoo eeggatuu eeggalatanii jiranii jechuudha. Inni himu Itoophiyaa keessatti samiin maan buune dachii maan buune mootummaan fedhe uummata Oromoo tuffatee lama buluu hin danda'u. Kun saba qaroo dura di boksi hin agarre muka kana damee kana fuudhee beecamsaa siin ajjeesee gara gamaa gamanaa ugaa waggaa xiqqootti ol baate ilmoo isaa si gaddarba waggaa ol siinte albaatii gadi naqa waggaa bala hidhatte idil darba kufa jechuudha amma warra aanaadhaa gaddachaasuu eegalan ittuma bufnaa jechuudha. Hanga harka kennatanii dhugaa Oromoo sabaasamoota biyya sanii amananii mootummaa uummataan dhaabatu. Nuti bara kakam soine booyyee ormaa irraa baafne booyyee keenya bakka bu'uu miti. Ajjeechaan alagaadhaatii fi ajjeechaan jaalala keenya ajjeechaan. Kanaaf hojii seennee jirra. Duula marsaa duraa kanarratti hamna eenyuun
namni dhaqqabee sirraan yoo du'aayin warra isaan jaalatu ta'e ta'uu baannaan garuu nuufi maqaa keenyas qabatanii akka kumanina jedhu irraa buqqaamu hundi diasporaan mana Adaamaa ijaarrattee diigachii waadaa galameef akkatti qofa mormitu hin beeku hanga beekanii dhiisadhu yoo jaalatte gorsi karatti deebisi yoo jaalatte gorsi karatti deebisi ajjecha uummata keenya irraa dhaabsisi saamicha uummata keenya irraa dhaabsisi kabajaa uummata kanaa malu akka kelleen godhi saniiniiti jennaan hamma beete huccifat hamma beete ija babaasi fakkiitu afaan boora jirtu dhiisii warra isaan uumee warra taankii baankii isaanii waliin qabu warra amma ta'u keessa jilbiin lafarra oomishee biyya galchine. You want to bet? You want to bet? You want to fight? You will fight. Oh, God, lolo bawa lolo. Gaba, jangan kau ni berapa? Biar lulu. Karena wayane Afrika Arab tu ini nasab kita tu. Tu apa? Jarang ini sunjarna lah jontung. फिर सु खदन देने माता nama kayaknya wali ini onnesa walta sini nilisa walfa bikraka ingkiu kaya tu jole yang baru orang dukar ini berapa itu kaya tadi aku jai kasaman ni nakam tu sekarang orang cuma tu apa ni berita apa aja wanni ada pun lugari aja lugar kaya dua jurus kapsa ada ini kapsa ni apa kapsa ni berita mereka sentuh orang ikan wanni asingga bantu dia terhati dalaganda baratda namata jawabda na dabar ke yetani kamu fadido mat kayaknya aja tu fakar rakabina never don't do that karena wajib tu mana wanni namas gajjabe se de siasa biya mai tu dah orang berbaca do san kita jurawan unta kero dawat wanni budan dari dewas ini budan wah maling kalau cuci dah sekolah ini berarti orang harus di belakang aku ber saat sedih ini mana kerja ni nanti kada mari maling kalau dia dah sudah sekolah dolar ke ini bukan apa kabiar kita Germany ke ini bukan apa orang mau hamil itu macam berapa pasti warrior mantan kokuma ada kawa galma gudeti wal jalate wal parse wal injabate orang mau bantan akam jam dorong dijala kokuma si nama inafsi nama bonsa kerja kokuma berbadan zero sini kan wani buntu ansan berbar lal apa jadi ya mamu berdua apa usah kuragalan apa usah si apa usah ramaya kadene dawa ganda kore itu lagu it is beautiful apa usah kalau enggak jalan walinjar amal udah tinggalin apa usah haramaya uji sudah mana awalnya kakak udah tahu kamu yo berbadan apa usah orang ke bawah di jalan rakong kamu orang mana dia bila cerenjai nak buat jadi ya antara jiwa ini berbanu orang mau dikerjakan jalan se wal chante dia pun beredar wal calu kalu wal sakaru lagi mina wal calu boleh orang musuh lantaran wal kasar sudah dia tu amma itu boleh menjual bisnes ada tahu kan aku ini 10 years mana jangan ada aku tentang incredibly vibrant community sungai macam apa bisnes ada orang boleh gala lawyer mata kayak tadi kawan tu kapten doktor mata kayak tadi kawan tu kapten jar में मता के इधर कवर चुका बदल उम्मत की जारी वो को वो जिनको दायरा बट तुम आगे नहीं को मरीना हरे जी नारायण बोल बरंदा वो के सकला वो जाला तने वो को उम्मत वो जी तवजी
But at the end of the day, you are Oromo Canadian. You are not Oromo Oromian after this. You are Oromo Canadian. Oromo kaisa ada Oromo jiran Oromo kelasam Oromo kaisa one berita kabar. Canada tu ada berita kabar. Canada tu kaisa one berita umat dia bergerak sena. You are already doing it. Mal ini Oromo mal di kali mana tu? Oromo mal jam khas sama ke tu betul. Heritage number is beautiful. Beautiful. Mali. On that even, you are celebrating Oromumpa. You are celebrating diversity. You are celebrating Canada. Achirat mi dari alaban teisani di alaban Canada. Adan teisani di adan ummatola Canada gara-gara kuri. Unka tugas cara kisu. Ummat berawan kabar jalan sebelum kisah itu mau dibawa rumah itu. Karena ummat asing once sila hawasnya Oromo biara, baru kamu ada di dalam wujud kan. Hawasnya itu ada jaba kan sebut itu dari dia. Jaba tu mereka amalata. Di sini tidak aku kabar, di sini rabar cura kabar. Bersisa wailan kita. Bersisa, warna dan kebakan dari bersisa, di sini rabar cura kabar. Pakainya hawa kayak bialawan tadi. Itu kalau doma dengan natural maritul demi. Si Arbulafi bayi kalau tu, cara kia si gocah tu ke natural karan porto bujurate. Asyik erga hitam ke bahagia agak this is a tremendous progress for all of us. Oromo one top one rabaruka. We have to be honest with ourselves. Ufit amanuka. Jawar namto. Gafi jawar gafa tame again to Khan Kabajama Umar Sulaiman Kalamapamo Kamukhtar Kadir Gavati Gafi jawari ni Gafi Umar Oromo Hunda. Erga kitab likuni episode boda Jawar garamit tidema kanjat khangavan tuhar umman Oromo akata kami jawarin hordo kanjat tuhar pokoknya lamma I don't believe in rumors itu kujra Jawar party regional amalgamation bukan mo party le or ada dawali itu ke tokuma jo pe jaru de majra we support that garu akal umara marro sadafa hinya kanne ya dongka kana ummat Oromo akata kami wan takana gadi bidani di ummat Oromo ratmate gara fundrat de mudan de ajur gafi lamma fa sadafa I'm from Wallaga and ummata Wallaga ke sabai umman Wallaga ummata birmanna dag ummata nama bakabutan gafa umman Oromo haralge bukai dijigarati jarkala kanyata kokolata kuta torba bede ummata kacame ummata Wallaga har garu ajaja obo awalu abdifa dabarsan ajaja obo shimalli sabisa ma dabarsan manni ratti kubate abin ragume na kamteli ambo le gaye kada thajira dur ambo da abata bure manni dur ambo ga fasocho walla gidu kada kaatu har garu horo manni kuntum ambo ke sadar busi ki argajir kun malif dega sadar Oromo biti gafi ummata Wallaga gafi adami ummata Kanirati gafi har an mudata jiru ture kan gafatan gafa jawar bo bakkalen kamte ra de mari gafatan kanuma sang gafatan kanisan gafatan har an nuragaye mali gafi adda hin kabul man gargasa garuda akka gojina Oromia hundarra jirun shawajira balenjira asinjira hararge jira jimanja ilwaborinja nam tokko ummata kana birmachun dande kan nama gadisi tokko kan kabajama raya bamacha eddo hunduma gawju ummata horoku wala gabgaw dande hamma yona umman darara majira la farabu kisama hori guyara samama milishala tijirtu ndo wagochun dande stu motuman warra Ditali kita cise umat kana kesa annam to kata polis sabe kana jual umat Wallaga sagale tahun amma
أمة واللقى ملا إرسجين جل نور مراد دامتي ورم مراد تولين دندن سوالين جران ولين أبدا كان سنتبس مربادا قلتوما قلتوما لا قابين بايدين قافتمتين جبتو بجوار قابين هارون اللين جبتو قافما قبار دوغم قابين سلان قبي فتين توري ندور سامي تقواجد جي قرون نقوبسني سنافا نتجيبو بربادي tokko gaafiin tokko waa'ee biyyaa keessa waa'ee fannoo obbo Joohar yeroo hedduu haasawa isaa keessatti hin dhageenye dhumaatii warra ijoollee keenya wandoo warra dhihaa kanneen odolaalee agarruu ijoollee uummata salaalee kan isaan guyyaa qalaa turan warreen kuni dhuguma faannoo miti moo waa'ee kanarratti sii dubbatuu dhageenye akka nama dhuunfaa tokkotti maal sitti fakkaata waan joon barbaada kan biraa uummanni Oromoo kun amma meeshaa harkaa qabus Oromoodhuma haa ta'u immoo adeemsi amma uummanni keenya haalli amma uummanni keenya irra jiru ati haga dandeessetti sirna dimokiraatawaatiin akka uummanni kun bakka gahudha hamileen teetii fi kaayoon tanteetii garuu akkaataan amma uummanni keenya itti dhumaa jiru kun tokko hanqinuma ablee dhabuu fa'aa nutti fakkaata yeroo teenyee ilaallu waan kanarrattis adeemsi kan keessan hagam takka uummata keenya kana sarvaayivi godha erga walakkaan takka dhumee uummanni Oromoo qeerroon silaa dhumtee tahafte si dhumaa jirti tunis abdii kutattee erga sana hindi biyya samboota dimokiraasii dandeetu lafa qabatti moo haga yoomitti biyyi keenya sun akkana taati waan jechuudha. Tabira akka obbo Joohar akka dhuunfatti gaaffiin si gaafatu yoo jiraate Joohar nama tokko ilma namaatii lubbuu qabaa du'uu dandeessa. Yeroo baay'ee hooggantoonni keenya hayyoonni keenya warreen jedhu waa dabarsitanii kennuu kana rakkoodha qabdan. Jalaa kaasee irra gubbatti akkuma seenatti illee atuunti mataan kan kee kun namuma tokkollee gaafa ati hidhamte irraa kaafnee agarre namoota if jalatti gurmeessitee bakka xiyyooniin bakka tana deeme namni kun bakka kana bu'uu danda'a jettee Oromoo tana qabtuun qabdu moo harooratti hin qabdu atis gaafa nantu Oromoon haa dhumtuudha waan kanas akka nu deebisuudha kana akkuma dhuunfattuutti gaafate. Gaafii sadakaa fi xumuraa yoo jiraatte gaafii waa'ee keenyaati waa'ee Okaanaati haga tokko tuttuqee jirta. Okaanaan atillee nu himne namni tokkollee nu himne Okaanaan akka malee uummata dhugaan uummata Oromootiif hedduu hojjete anas keessatti guddadhe obbo Darajjee obbo Zaakiffaa obbo Badiisaa biratti guddadhe umrii 15tti dhagaa haree biyyaa bahee seenaa ofiillee osoo hin ta'in warra gaafa Aashaa Kormee faana ajjeefamte maqaa isaanii keessaa Rabbiin lubbuutti gana hambiseedha soo gaara suufitti warreen san keessaa inni tokko ture waan ta'eef quuqama gaafan dhufee isaanitti makamu umrii dargaggummaati waan umachii sanaaf jeetan isaanitti makamee isaan akkatti guddadhe hagar dhaasuma jirra ergan gaafa sana dabalamee asitti dabalameerra qabsoo ummata Oromoo kanaaf ummanni kun dalagaa ture ummata kana hooggantoota qofaani hawaasni kunis waan qabu 2014 fincila diddaa gabrummaarraa kaasee maaster pilaanii deebisee qarshii doolaarri Edmonton lafti Oromiyaa kan qaqqabin hin jiru haga ammaa namni dubbate hin jiru lafti Oromiyaa harka kiyyo kanaan ani yeroo sa'aman yeroo dheertuu as keessa ture lafti Oromiyaa doolaarri hin qaqqabin isa dheengaddaa haa caaluu fi maalii kanaan lafti hin qaqqabin hin jiru waan kana himuudhaaf wanni jee waan kana ka godhe isaaf reefu jette jiraachuu jara kanaa jireenya ofii miidhanii maatii ofii miidhanii jittanitti jara kana isii ibsuu qabu hooggantoota abbaan fedhe waan fedhe haa jiru malee isaan kanaattu akkana godhe sana hunda bira dabranii hoo tattaaffii yeroo baay'ee booda rispoonsara komiitiin Noorzi Ameerikaa hedduun itti kuftee dhattee yeroo ammaa itti diigamte argatanii waggaa 10 uummata kana tajaajilaa jiran waggaa 10 keessatti
parsantii fuudhanii miseensarraa muranii gaafa sana osoo parsantii sana gurguraaf lafa kaa'anii arra hoola 3-4 akka hundii kanatti bitamanii jiru. Garuu Canada sponsor is not for sale. Ummata mootummaanis jee jira ookaanis takkaa hin jennee gurguratees hin jira. Qabsoon hawaasni amma nuti fidaa jirru kun generation gaappilee miti warruma nurra gurgurtaa faadha dhugaa dubbannaanii amma dhufee akkaataa itti waan kana balleessu qofa halkanii guyyaa dhaaddannoo borumama maal dhayna akkas taanaa kana kana hawaasa kana diinuu qofarratti warreen qabsaa'antu jira. Sana caalaa kasi gaddisiisu immoo warreen nuti high profileidhaan kadhannee qabsaa'ota jennee ijoollee nuti kana dura nama hin dhaabbatu jennee rakkattoota meeqa dubbatti dhiifnee finneetu arda matarratti ookaanaa fincaa jira ookaanaa addii jala dabarsaa jira. Kanaafuu yoo akka haasawa kan kennamni miidhagaa amma Johaar Mootummaa jiran warri humnan lammeessaa amma Johaar Mootummaa itti mikalle jechuu danda'anii garuu akka dhaamsatti sadarkaan ookaanaa namarra jiru gogoo kamallatteessine sana kaansil goonamu akkam goona sadarkaa jirurra ga'ee jira. Warri hafelleen haa dhaga'u. Tokko Kanaadaa wali lafaa guuratanii akka hin jirre itti nurraa hin. Namoonni dhufnee biyyee yaannee an gaafa namni xayyaara kophaatu jan biyya kana dhufe nama tokko qarshii takka namni naa erga hin jiru biyyee yaadhee sa'aa meeqa yeemni jala NGO meeqa jala deemee biyya kana dhufe. So carraa sanarra isaan argatanii waggaa tokko lamatti VIP ta'anii dhufanii akka kaarpeetii diimaanii airpoortitti lafa afamuu beekatu piliis waan kana jajjabeessi uummattoonni ganaa dhufus waan jiru nurraatti jaagalatooma. Duraan dursee Johaar Bazara Binteessee wal barsiise. Osoo gaaffii deemti dabala Johaariin galateeffachuuf akka nama takkaatti Johaar nama gartee nageenya amma dirree dhawaa keessa jirtu shooroo guddaa taphatee irraa tokko jechuudha. Dirree dhawaa nageenya amma keessa jiru kana akka uummanni himatu osoo hin taane hedduu irra carraaqee irra labba'ee qeerroos ta'ee qaamota biroo waliin mootummaa ta'ee yeroo sanitti nama nageenya sanatti hedduu hojjete qooda isaa kan namni dubbate hin jiru jechuudha fi ammaan kana kaase kan wal gote hedduu godhatame nageenya amma jiru jiraaf. Gama gaaffii dhiyeetti kun deebi'u gaaffii nan gaafachuu hedduu gaafatanii dhimma dirree dhawaati. Dhimma dirree dhawaa kana irratti gizee hedduu Jawaar sin deddeebinee si gaafannaa deebisaan ati beekee nu gosa deebisaan ati dhufanitu Fanjii Mallasaan awwaalee jira. So Fanjii Mallasaan awwaalee kana Mallasaan eegalee amata dheeraa bubbullee jechuudha. Fanjii Mallasaan kun eega inni ture kan bubbullee taate so Fanjii san namni akka milkoofne taasisu Mallasaa wajjin ture moo maaliif argamuu dhabe gaaffii jiru akka nama tokkotti deeffachuu bataa jechuudha. Kanuma wal qabatee rakkoo nageenya dirree dhawaa yeroo ibsitu jiran hanqa jabuuti akka deemte yoo haa taate yeroo duraatiif dhuma dirree dhawaa ana dhufee bitines dubbise so yeroo sanii deebisaan ati naa kan ta'e dirree dhawaa dhufuu jabuutiin deemaa akkasuma deemtee dubbistee as deemtee waa'ee sirratti hojjetee jira. So dhimma kanarratti mari'attee hanga jabuuti eega deemtee wanni ati irra geesse Fanjii Mallasaan kaa'ee dirree dhawaarraa haga jabuutitti hidhata qaba. Kana hoo yoo hidhata qabaate akka nama tokkootti yookaan akka Oromootti namoota keenya kan dirree dhawaa keessa jiran Oromoo jechuudha lafa ta'e dirree dhawaa akkamitti nagee baasuu dandeenya Fanjii hanga jabuutii jirtu san jechuudha. Gaafiin sadaffaan hin gabaabsaa dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtuuti. Dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtu akkuma asuu kitaaba kee fuula 316 keessa dubbatteetti yakka kana namni hojjete yakka isaan itti himataman san namni hojjete ifaan ifatti abbaan himatees ta'ee qaamonni biroo nam takka illee ragaa qabatamaan as hin baane jechuudha. Nus kan odeeyinaa jechuudha. Guyyaa san yakka isaan himatan kana yeroo hojjetamu I think so OMN amata lammaffaa kabaju finfinnee jirtan nan fakkaata qeerroo gaa sertifikeeta muratee achi tureetu jira. Qeerroo san gisee gandatti garuu yakka kana hojjettee jaanii hidhanii jechuudha. Qeerroo san fa'aa jira jechuudha. So wanni kun moogriyoos akkuma ati jettu presidanii kitaaba eeguu gad dubbattee sanii jechuudha. Kanaafuu gumaallee kafalameetii jira nagee buusuuf. Kitaaba keessa meeshii gootee jirte gumaallee kafalamee jira. Eega gumaanis kafalamee nagee irratti abbootii gadaatiis ta'ee qaamota biroo waliin mari'attanii gumaan kafalamee
inni ijoollee keenyaa sun maaf irraanfatame haga ammaatti ijoolleen keenya sun tabumaan kafalame sun tabumaan sawaa isaanii kafalame sun hidhaa keessa jiran ijoolleen san maaf dagatamte ati akka feestuutti nageenya irratti hojjettee jirta dhimma dirree dhawaa kana feestuutti akkamiin ilaaltaadha moo nageenyuma san irratti hojjetamoo abbaa biyyummaa irratti gartee dhimma kana fa'oos nu gootee gajjabinaan hojjetamu akka waan jennu keessa galatooma. Ayyee galatooma jedhaan hundi seentu. Takka dura rabbi fudhatanii agoo door kanin laalee ture haalli isaa jiru haala deemnee qama walirra yeroo nuffaatti. Gaaffiin nan qabu takka dhimmuma dira dawaa kanarratti heerisee jaamee dhiyootan kachitti kabajamisan abbaa biyyummaa Oromoonni simatu sanirratti dhiibbaa hangam takka qabaa ta'uun san dhiibbaa hin qabu fayyuudha. Lammaffaa dirraa hojii wal qabatee baala sama jira waa'ee daangaa birmadummaa Oromiyaatti falli maalii jetteetti qabdaadha. Kaitte anu ammoo amma biyya san Itoophiyaa hajaamu Oromoo akka kabajaalanus dibbuus. Oromoon ammoo tokko biyya san ni diinaa jechaa jiru. Tokko ammoo biyya san biyya namaa hin tunu biyya teenya jaarannaa jaa. Ati ammoo ni dimokiraatisnaa jaa. Yaada sadeen kan akkamiin wal taasifnee waliin oofuu dandeenya. Kan sadaffaan sarbaminsa mirga namaa kan mootummaa sana namarraan geessu jiru biyyoo waraabanii namarraan geessan kana gama qaamota alaatiif gama keessatti hirkisuu fadhan kaabinoonni tokko tokko jalaa ba'uu qaba. Kana akkamitti akka gama keessanirraa hin ta'in uummanni beekuu danda'a hubachuu danda'a. Gaaffiin biyya kanumaa akkam jettan nagaa hunda keessan isinii yaa waa takka kana gammachiisu 2013 walgahii gooneeti waa takka jibbaanne nama 21 qofa argamne paarlamaan addaaniyaan ol walii gaafatan jiru ni jiran. Booda rogaa akkamne dubbuu jalqabe oduu as jiran cinaan hoggaa ispoonsarship jalqaban. Beektanii ana hunda amma warri amma kun hundi faayidaa Oromummaa yoo taate malee ispoonsarship jettanii hin abdatina abooratiidha. Nama lamaatu 2014 maal naan jedhan tokko aboo koomanii sana keessa jirta wanni nu maali ispoonsara nu godhinaan jedhan ati seenii member ta'eetiin ni argattaan jee ayaa jeen membera ta'ee hin arganne hoggaasan samboota asitti deemu tokkommoo ni jira ammallee asii koominiitiin dhiyaanne waan akkanaa hundaa ture wanni guddoon uummanni waa xiqqoo tokkootu koominii sana qabatanii irratti cichanii asii gaafii haa galatooman amma gaaffiin xiyyaa yookaan Jawar tindele. Jawar gafa adibura Amerika daite ishatu tidamte jel evet jalan demuto. Oga warri isat achi sikabe bate gafa Toronto daite furda kana karabata miti shamida di bobo dalat jalan demte nama hidup kita ni baik. Nama saya wajini, Toronto ci durang community wajin am. Oh, Muhammad lah. Mujasun juga betul. Mujasun yang isa wanita is so bright lagi. Kute OMN ni dah. Mali, wali physics mal jadi. Newton, walau kalau Newton. Malian, for every action there is equal and the opposite reaction as original. You did that. Tadi bila Japannya kayak dia. Aji pakai, amma OMN juga jadi namun dia mante abadula gaba mansuhan set. Koisa ani hotel di Taipei wajin, ugawo dan namsi wajib sejalabas. Hai, aku kali itu pun kami ini. Ni kali bodemu, uga
oowwi dhufee Tigreen wanni jette biyya galte. Hoggaa biyya galte sani warra ala jirullee akka seenanii nagaan qabsaa'anillee godhu yaatee turte siif goba qalaan. Ammoo jibbi tokkoon gaafatan sirraa akka hamatti ilaalan. Maali manguddoon tun oduu amma teesse jettee deemtee aboo amma dubbii isaa yeroo misoomaatii nagayaa jetteeti awaaju ta'u. Hoggaa akkas jette san waa takka ammallee sabaaf sallammoota hajjatu jiru. Billaachi odoo ifi hunduraa humaan qabne dhagaa uwwisaa jira. Namni mana ifi hin jaarratin sabaaf sallammooti jedhati addi deemuun waa hedduu nama mudata. Ammallee ati biyya jechuu san hin dhiifne. Oromiyaa kophaatti dhaabbachuu qabdi, if danda'uu qabdi, ajechuun qabdi. Allaan umrii kiyya kanatti gaafa eenyu dura Haile Sillaasee hoggaa ala jirutti gurgabanyaan gara darbe. Ani hoggaa san kutaa tokko lammaffaa fi keessa daffatti deema. Ijoollee guddoodhaa baadiyyaa. Deeytee gaafa saniif dhufee uummata sana hafit eenyu Oromoo booda eessatti hafe namni sun deebi'ee isaanii nyaatame maqallee ni mudambe Oromoon isin fayyaa yaada tokko walitti hin deemu ni dabarre eenyu dhaaba Oromiyaa kan balleeyse eenyu Oromoo deemanii Harargeetti namni lama kan wal garaafate baharuu fi badhoon uumama yaaluma adda addaa qabaatanii isaan lamaantu wal garaafate. Alisallee baharuullee akka gaariitti wal hin beeynu badhoo immoo akka gaariitti hoggaa inni achi seenu san hawwajjina dhaqeetetti taa'e supervaayidaran kun I know it. Kanaafuu eegasi dhaaba Oromiyaa kajaarame isi Haile Fidaa hit a bright dhugaa yoo feete dura wanni homaa hirmaata afaan Oromoo hayyuu saabiyaan kaaba jiraachuun hakatame dhoysaadha odoo inni biyya seenu dura hoggaa saniif warra amma lafaa dhaqee wayyan fuundi ni nyaallee meelin tooda amma ati Itoophiyaa kayyuu kana waan isaa deemtanitti fakkaata biyya dura namni kan nyawoo dhaabbanne qofa kun kasitoo dhaabbatu jira kayaata addaa qabu mee isaanii walitti dhuftanii karaa tokko maangoo kanaafuu dhiifamaa haalli suni ammallee fudhatu warra sabaaf Oromootu dura namni mana ifii jaaree mana ifii ollaa ifii dabasa namni jaarsa fi jaarsi isaa ijoollee ifii hin danda'in maal ta'eetii nootootii yaada manaa godhi Jawar yeroo sadii elmata dhufte elmata guyyaa dhabduu raayigalte Kaalgaarii biyya bakka dhuftee carraa akkasii gaarii gaafate guyyaa Kaalgaarii gaafa mana hiraa irraa baatee dhufte gaafii takkaas gaafatee ture gaafa yeroo san warri sinaangoo keessan uummata wanta jala hunduu kaasuu eegalee isin garagalee wanta jeessan Oromoon alternatiivii biraa kam qabaa eegee isaan harka keessanii jirtan isinis sirwaa isin dorsuu eegee galan Oromoon alternatiivii biraa kan qabu ni qabaa hidheen si gaafatee ture gaafa san deebisaa danaa deebistee sun nama yaachistu boollee hedduu qotannee qabnaa naa jettee amma eega biyya deebitee booda amma siidhaa si galche jechuudha gaafa hidhaa raabaadee as dhufte hirmatan Gaafii saniin deebi'ee gaafa ammallee booltii gaddi gaafa sanaan akka sanni jirti jedhee si gaafatee ture booltii hedduu qabnu san ammallee jirti jedhee si gaafannaa guyyaa san gaafii irra kuftee illee bisiree guyyaa sanii
anilleen maalii waan juuta gaafatee ni ture jechuudha. Sababa saniin namni Oromoo hedduun beektaa eegee siin callisan kana booda qalbii cabseensi namni haalli islimaa deebi'ee mootummaa deeggaruu eegale. Nama hedduu qalbii cabsee rifgee hafee anis boolla san dhabee tumaa ture. Amma yeroo lammata haalee lafaaf ganu akshinii ta'ee boolli sanatti jirturratti ibsaa jira. Kanaaf hedduu gala ta'uufi wanti gaafa san dhuftee waan akshinaan agarsiisu fayyadee nu fakkaate. So ammaan tana ka'umsi kuni Oromoodhaaf hangam takka abdii kannaaf waan jiru gaafachuu yoo ta'e galatoomaa. Thank you. Johan mana jiraate ammas kan caalaa umurii irratti wanni tokko kan jechuu barbaadan tokko yaada feetee qabaatti jaalala uummata kee duratti sii kenne waan feetes haasoftuu takkaa waltajjii ta'uu waan taane kanaaf uummanni kun maaliif na jaalataa ka jedhu irratti hedduu international seekiiti. Ani yaada isaa haasa'uuf ta'e addee sirrii godhatu haasofte waan maasii haasa. Ani nuti Oromoo kanaadhaaf jechi Itoophiyaa jedhu kun ittiin efirin nu seenuus hin danda'u keessa seenuuf yaaddeelle nu fudhatu bisaaniif zayitaa jira wal seenuu hin danda'u. Kun akkaataa nu seensuuf sitti beekaa kan irratti hojjate. Naannoo ani itti dhaladhe keessatti mammaaksa tokko jiraachaa. Mammaaksi kun abbaa itti danda'etti Itoophiyaa fira godhataa jedha. Kana jechuun naannoo Gujiitti dhaladhe namni Gujii hin beekne taa'e. Gujiin maalii? Namni hedduun Oromiyaa beeknaa jedha. Yoo naannoo Gujii kana hin beekne Oromiyaan beekta jechaadha. Naannoon Gujii kun jannata addunyaa rabbiin kennu ammoo uummata baksan qabaatu ta'ee akkasitti beekama. Haga ammaa maqaa Itoophiyummaa sanii qabeenyi rabbiin kennee summiin ta'ee uummanni sun sagalee illee qabu dhiba isaallee namni dubbatuuf hin jiru dhokatee hafeessa. Hawaasa guddaa mul'ataa laalan nama tolu garuu sagaleen isaa dhufatti waan jiruutu fakkaan maayinooritii ta'ee hawaasa dhufamee jira. Uummanni sun sagaleen isaa kan dhufan habashaadhaan lolee cabeennaan irraa nyaatiin irraan bitin baqadhii bosona keessanii fi aadaa isaa akkaataa jirutti kabajamee ture jira. Har'a murna afaan keenya dubbatu cufamee caalaa waan duraan hin dhaga'iin waan minilik hin tolchin bara kana waliin uummata sun raawwatamaa jira. Namni sagalee ta'uuf waan hin jirreef dhufatee hafee jira. Nama maqaa Itoophiyaatiin na dogoro. Piraayim Ministeera Itoophiyaa taate Abiyyi caalaa namni Gujii duguursii jechaadha. Maaliif maqaa Itoophiyaatiin Itoophiyaa fi Gujiin walitti araaramuu hin danda'u. Kana beekaa keessaa bu'e. Kun jechuun Oromoon Itoophiyaa fi Oromoon walitti araaramuu hin danda'u. Idaan sun bahuu hin danda'amu jechaadha. Kun achumatti haasuu fi kun akka yaadaadha. Yaada sitti deebi'aa jechaadha magaalaa kanaa. Waggaa darbe yeroo as dhuftu nuti galma bitannaa ummata kanatti nuti mudofsiisii jennu rabbiitu ummata kana si yaadachiise namni hundi si dhagaa miliyoonota siififaa hojii malee taa'in kasaaraan galma yoo ati dhuftu kireeffachuuf galma kana amma 3,000 kireeffachaa. Waggaa darbe galma bitannee keenyuma keessa simannaa itti duudhaan biyya dhaamsi sun hagaan tokko deemee jiru. Nuun koree koomunitii haga ta'e isteeppii ta'e deemnee jirra. Galma san bitachuu fi xumura gubbaa gahaa jirra. Uummanni kun bila argite kana koomine ta'ee akkasitti hafuurra ammumarraa dhaamsa jajjabaa walakkaadhaan jenneerra galma bitannaa uummanni kun hubachuu qabaa nuti Oromoo kanaadhaaf biyyi keenya kana dhala dhallee jirra dhalli keenya bakka isiin itti guddifatu. Namni kun asii yaa'ee faca'ee hafuurra bakka waltajjii mataa isaa qabaachuu qaba. Nu deemnee jirra gaal tokko koreen koomunitii walakkaa jennee jirra. Walakkaa kana uummanni kun ammarraa ka'ee xumuraan jennee yeroo ta'an gaafa dhufu galma kanaa keessa keessatti akkasumannu kana uummata kana nu dhaabisama jechuudha deebi'ee ammallee dhaabadhaa. Akkanaan inni sibbee dubbii jabduurraa eegalla dubbii galma
Gara jadi sesi dah mula tu le gadi sebelum malu ni jadi tu dulu. Durani ja. Samboda kasih tu. Jar में jarum hawa sa बोलते hawa sa dabu. Sampai एक बोलते हैं तुम थोड़ा देर को जमा करो छाया कवाच में दौड़ का गाज से कवाच में दौड़ का वादन बुकार मधुर सोते ना मधुर सिंगा नहीं असको बात हवा की दुनिया में जो चुप तुम छाया तक्का गर्म बिजलियों बर्बादन वानी गंदौन दार से चिरा दिया ओको कलोमा Tugana, quite itu pas sudah catur wan berhasil, tata itu. Now I'm back full time. Anam mare deh dan saat itu mi abu, saat itu mi orang tu sudah di ini. 24 hour kampur, 24 hour asisten, perwajibnya apa ini? Hawa ke kasih mobil itu per mal jauh minggu tu deh, 1 million, 2 million, 3 million, ni galma. Reza di luar kono, tak apa punya orang kawan dua orang mama jadi luar, orang biasa je, karena desa bukan bisa mampu terjadi. Master itu lepas itu ada, germa ajaib betul. Jadi orang masjid puri di church itu mampu terjadi, bukan tu emo, karena वो germa itu ni tadi, karena wabeba kan. समस्त प्रायोरिटी बुद्ध रम्मा आवाज करना तो कब गल में जा रहा है गल में सुबह उड़ा जा रहा हूँ ना रोटी कब सो कर करता है वहाँ कब सो कर जाओ पर्सन मुकरे ही तैयारी हुई पर्सन की सकता हवा सजी उसे गाजी उड़ती है मंगू तो नहीं है मंगू जो ही बर्बाद जो ले तो नहीं सब बता बोले दूसरे में करती ट्यूटोरियल के अंदर ही महादार की अभाव की जिबरत तो बर्बाद वो टोली के जब कितना जा चुका गल में खबल गई को सोच गई तजाजिल फरियादी तजाजिल बंदोदा थी karena dalam muasa tu kan tu, bagi ada lagi kita kerja. Karena kau ni, hero dapat bater, karena dapat bater itu, isi perenjera, hero kalau apa kisah tu, wogga itu kalau tu hero bini wakam itu, wogga itu kalau jalan mana punya. Wani baru baju baru ada orang apa itu, jol, mana singkir, agak saya ada. Kalau ni kayaknya, biasa aku lupa dulu. Ini berapa? Wanita apa dia? Jangan bangkit dulu, wifi. Ada sebelah ni kerana tujuan. Kalau awak harus tu, kamu kata dulu je. Kalau umpat bakal, wah itu pun tengah guys, orang pun dalam jam ni. Gawasan. Untuk orang yang turun Islam di istana, walau masih walau kasih walau, acim rakyat tapi kayaknya deme, macam kayaknya. Mengutong orang tua kesena saja tidak ganda kaya akid jas gay lawan. Isi kalu, kata tayar kena jelas kata ini beragam terus terang jauh, kalau kesan semua tayar aku gay. So Islam boleh give back to community. Anak community kan, gel में जा रही है और वेलफेयर मांगते हैं it's very important. Don't be aggressive. Nanti nama गलत अंकल जी घर पे गलत अंकल जी नमी गलत अंकल घर पे गलत अंकल जी को मिल खाओ. खाना नहीं नहीं वो वन nama तारे खाना उन्हें बोला घर में नहीं जा रहा deadline आकार में deadline में let's do it in 1 year. In 1 year, let's do it in 1 year. Yeah. Anytime you see it, हमारे गुरुवान वाई गाजो अलग था वाले तू ना कर यहाँ से तुम लोग अपन पूरा एक वाला का केस करता है ड्राइवर ना तो गाड़ी थी बेगी का Java orang mau turun di mati wan raci dati. Arah di sini kami raci baca deh. Beliau turun ke. I told you so dia tu kan mana
osoma way waadu balatu kunde keessa gaafa hijiramu dhufe abibaan angoo qabatan ijoolleen marroo wajjin turte namni baa'uu si mooji ligaamii geechi bakka laggasaa hojii irraa bukkee irraa waree gamsa ture osoo asiin galiin isaan angoo qabatanii biraanuu ijoolaa lubbuun jira bilbilaa fi ture deebiin jabaa biraa keessatti gartan yeroo isaa kubbishan ture sa'aara jeneraal Chawgan Ogaa kunuunsa waan tadaachi dhaamsaas balbalatti hin barbaade jedhee gaafaan bakka hojjetaalee wal lagare dhugaa dubbii mammaa ummanni sun dachii wal laggaa dachii lolaa taatu jira is settled agricultural community ummata qubatee qotatee jiraatu lolaa gobbee ummanni hoggaan dhaqee an sakkasa dura wal lagare geeffee hoggaan dhaqee it was very clear lolli kuni it will devastate that society suuti gabboo jira dhufne gaafa abaa hoggayyaan asii waldaan gaara tolfaa jira gaafa gaaraa dhufa jala siine maaliif gochoo dhufa kuni qooda horii fi gaalon jaara gammoojjiin akkasi wanni harargeen gammoojjiin fi baaleen gammoojjiin booranni kultii sarbaan godhe because we are mobile society ummanni wallaggaa hoo ka gujii hoo ka arsii hoo ka shawaa godhoo ummata socho'uu hin dandeenye ummata taa'ee lolli irra godhamu jiru wallagga dhaynee hanga asoosaa deemne mandii jedhanii na fakkaata dachiin akka jira biitii jaarsa qabdu gaarii gaafsan namni keenya finiile lollu malee jira lollu jira manguddoon galgala kaameraa fi qeerroo nurraa baasaa fi isin dubbifaa hin jira aboo naan jira saboo bosonni as malee jiru maal lolli gara keessanii jirre akka kaalee oromiyaan guutuun akka gaafa qeerroo sanii waliin lolla takka lolli dura alaabatu jira dhumne gabaasa fuula jirtu torba bakka lammaan jiru bakka daawwit jiru bakka biraan fuulaa jiru bakka namni meeqa sila hayyuu fi hooggansi yeroo sanii jirutti wal dhaga'uu hin dandeenye jarri angoo irra turte akkuma wayyaaneen qarsetti yaadan beektaa they did not internalize waan jijjiiran maal naan jedhan si ati maatiin qabda waan abaa'oo tanaan mallasuu bara abaa'oon ni gargaarte maqaa abaa'ootiin ilaa oromoon mormuun ni mormuun aadaa ta'eef yammalee jedhanii bara oromoon mormuun aadaa ta'eef nu mormuu isaan dhiisu abaa'oon kun xiqqoo turtu maqaa isaatiin hiinee cafaynee bulchinaa jedhan aboo Itoophiyaan mallasii fi taphii takka miti oromoon kaleessa isaarraa tokkoo miti addunyaan jijjiiramte ibiddi kuni gidaamitti hin dhaabatu taayim laayin waan mattasaa lolaaltan nuti biyya gallee baatii muraasa booda ibiddi dhookaan har'a dachiin oromiyaadhaan lolli keessa jiru hin jiru kanaaf waa hedduu jira walli naannoo sanii jira yaadattanii gaafa lola xiqqaa deemamu deemu ummata olla kaan ajjeesuu bira dabareeti lolli irra godhamuun bira dabareeti maqaa balleessuudhaaf duulli godhan laafame inni gara dubbachuu barbaadde jarriin waa ijoon duulli jira abti urallee abdii wajjin irratti xiyyeeffatee maal jedha amaarri achi fitan I know for a fact fakkeenya ijoollee yuunivarsiitii Damdooloo irraa deemte san ka butanii kan eegsine jaltan mootummaatu buta. Anyway ni qaamee booda hoo gaafa lolatti irraa kaasuu deeman naannoo najjoo kana fakkaate gaafa namni kuma jirii maalama kooyan kan bulee irratti warra mootummaan jaaree mootummaa leechuu hin dandeenye duriyyeen maqaa koo baatee beekuun jara kanaatu jara san amma kalee jimma keessatti abbaa qabeenya sarara kalee tokko ajjeesan warri ajjeesan sun har'a dhimma maara oromoo godhu jedhan kaleen isa qabu gurbaa jaarroo baay'ee ture naannoo jimmaa kunuunsaa ture beekan oromoo keessa humna san loolaa fidachiisan naannoo dheeraa namni boruun agarre wanni har'a facaafte boruu akka ammaattu beekuu dhabuuni balaa akkanaa namatti gaariidha. Murubani Guji rawani kases kana wal kabati. Ana guji Kongo Ethiopia tinjani.
Kongo ini kan ini Democratic Republic of Congo. Afrika keessa dachiin tujjaarri dureessi rabbii badhaasaa akkasii jiru. Warqii diamond mineraalli jiru. Mineraalli sun jiru garuu bargoonni suni kan Kongoon ittiin kaasuun kan Kongoon amataa gadaa ittiin dhiibute. Amma hojii kana keessa gaafa nu qabsooynu ni beektanii kaampaanii tokko biyya sana hojii isaa ture kaampaanii warra alamu. Irra qabsooyneeti keessa ba'a. Daldaltoota hojii waliin ijaarree maallaqa waliin baasaatii public private partnership bifa ta'een bifa sadiitti tokko uummanni hojii stakeholder kan ta'u sheer kaampaanii keessa qabaatu sheer keessa qabaatu lama mootummaa keessa qabaatu sadi kaapitaalli alaabaan barbaachisu kaampaniin muuxannoo qabu keessaa jiraatu haa ijaaru jennee lamaan lubbuun ni jira haasa'u ture kanarra. Uummanni hojii kuni halkan tokko miliyoon 300 waliin qaban. Harkaa waliin dheerii malee sun waan ta'eef beeku itti deeman. Obboleessa keenya Itoophiyaan kan hojii gidduu jiru amma maqaa Itoophiyaan yeroo hojii kasaa'uu jiru maqaa Oromiyaati. Oromiyaa maayiniin jedhama kan hojii hojjechiisaa jiru. Maqaa irratti fookas hin godhina. Maaliif maqaa irra yoo ofirraa dhiibaa oolle bu'aa qabu. It's called Oromiyaa maayiniin. Duraan miidhagini amma it's called Oromiyaa maayiniin. Amma waliin ullee eegalan. Hojii keessa last I counted there are more than 47 companies. Kan naannoo san saamu jira. Sheeyitana tokko meediroo jedhamu keessaa baafneeti 47 uumamee jira. Fakkeenyaaf Gujiin Booran waliin dhaqanii jira. Godina naannoo Nageelleetti uumuun gaafii hawaasa naannoo baalagee biyya bulchu yeroo kana seenjee warra exaggeration. Kan warri amma dura boruwwan godhamne biyya galle keessaa kana warra sabbata aayyoo isaati irraa saame garaa aayyoo isaa isa waraan godhu. Summii damma keenya keessa kaaya. Gujiin ati gujiin isaa waan godhi tokko waggaa lamaan dabre kana barnoonni jiru. Fichila yeroo manni. Ogaa inni fichile. Dubbii godinaa fakkeessanitti gabbaasa. Umaatiin naannoo sanitti godhamaa jiru waan laafaa miti jechuudha. Jimma fudhadha. Yeroo dabre maaliif jechaa ture? Oromoon sadarkaa lamatti ajjeefa miidhamaa jira. Tokko kallattii mootummaan nu miidha lammaffaa. Warri mootummaan kun miidhu kan Oromoon taanes nu abaara. Jimma bakka sadiitti lamaan kana pilaas tokko. Waanuma gurbaan jannataa kun keessaa ba'ee qofa. Hammeenyi Jimma irratti bilisummaan godina biraa irra jiru. Kun jajjabaatee malee nama Jimmaa akka biyya alaa jiru kan akka isaan jiraatan. Yaayyaa bashinni beekanii inni morminaan baleessaa Jimmatti hojjetan bara. Maal jaamal eeggataa biyyi? Uummanni Jimmaa mana uumame waggaa jalaatii nuti dubbanne kijibara biyyi. Ni jeefamaa bara. Osoo lolli keessa hin jirre godinni Oromiyaa akka Jimmaa cunqurfame. Hammeenyi naannoo sanii godhamu triple. Akka Oromootti jeefama. Akka Jimmatti dabalan mallee immoo miidhama. Saba sanii immoo dhiyaafama. Kanaaf Oromiyaan hangi wayyaa maal akka jedhanii amma roorroo wal geessa. Dur gaafa Hayilasillaasee gaafa darbu warra gammoojjii qofa lolu ture. Har'a duuti mana namoota seente. Goojjam Gondar Wallagga Shawaa everywhere. Arsii baddaan kun. Akka dur barsoo fe'anii milishaadhaa erguu hin jiru qeeqee jiran. Kanaaf uummanni biyya sanii wal ta'ee lola irraa dhaabsisuu irratti fuulleffachuu. Lolli akka dhaabanne waggoota lamaan sadeen dabre kana yaalii araara Oromiyaa keessatti guutuu ifatti mul'achuu waan dhus aktiivliin keessa ture. Ijoolleen bosona jirtu shakkii qabaattus ijoollee boboo turi. Araara san kafarsanti 95 irra gahe kan duuba deebisanii. Kanaaf warri abin jaalatu daldala jirus takka deebisee nageenyi isaanii takka dhufu godhu yookaan ofirraa futtaasuun dirqama isaa jechuudha. Manaaba nama tokkootiin jecha hawwii hin dhugoomne nama tokkootiin jecha ogaroonni yoomanii haaran nama tokko
haga ogoda jahan dabrina darare me ajje ga misal oromo takka ogoda dabrke sarane be ogana jo kisi be san kete sangama kana ka ana kana lalu marwaisa ogole ni yawai fano ki gapte karsi naga hatte fano tu pada gaplo go jika so bandar kan rende ni tadi movie amari historically movie elite हमारा घना कम्मा कम लोग wan sosote to kuma inter bertun garu hangga to korban nanti dia ambil turun gan dulu lama jalan turun timnya ire umai itu ire san kadabam sis abi ire ma ya dan tadi orang marah jadi galle samboda mari hayota dogro kamara dogro mega boleh coba kerja bima apa kerja gerar sih kerja wan sang kerja sih ini awal sih jadi ega ni dah bayar Ahmad ibn ega ada musim apa bigla udah sama ya kapan di sini pun ni benar minister negara apa tu pun marsa lama sad yoga ni mari ada kerja tu dah sih jadi mari aku yang ni lagi feria bisa nanti muncul ini jadi amma malasan gua apa ya dari itu Google ini itu kumara urasakan Ethiopia milik je bahasa jarak bahasa dulu amma mau gajaran wali kada tu sempurna kita nama kamu on dengan cuma sekedar kalau jafer ogana ke kane sakainya tidak ke kuret baru mali kuret itu arah sobana ke अभी यार सपोर्ट आता दो महीने दो पर बाद अब मेरा ऐसा लासू अम्मा अल्लाह अरोमो भी कब अरोमो nama वो kita करो akan aja akan di dalam akan sama maka yang kamu toko anggur nak awalnya sabab berani itu ibu no ini aja mau itu bukan berani itu panu masih jadi tengah dekat dangga di nama rawat itu kan matas udah ada yang minjar mangga tuh dari kapan udah mulai musan kisi tanya bawa aja tuh ortodoksi di amara di pura apa sih aja san minjar ya ikan sari malam oleh media itu apa di motu mati terus sudah mati orang orang itu amara orang kakak sudah motu sudah mati lama tuh sunnah namanya sumai wala kata kesimpitan wala kata kesimpitan kanya orang modu marah kali satu abi ini marah kali satu hai oh nabi bekana itu kata jadi itu mah short memory munjabi people know khale amar bi fasadi marache nurut dulu aramun marache amar dulu berpada no mudi gara-gara amar waktu itu tehnya ugal nani biya kamna ugal kamna ni man garu mesha tahu hindan ni itu angkara kau itu kati binte boleh tu di aror murah kau angkara kau itu boleh ter kau itu rabi kau itu mesha siasa tinggi sekali kau itu siasa dan intelligent umur musim beli. Orang yang kita tahu karena milau tu kau kau itu, Malaysia raka si, Wajah si, kasi, Mali kasi, terus yang saran emarama mungkin nama wani jiref, nama kanami kaya timi nama mungkin tingkana, gua bukan nama kaya rawan tak ada itu nanti. Itu, ini kejibina. Namun itu kalau tu orang yang kaya tu sagal tak misalkan orang mau belajar tu. I know ya terukar kali. Ini tu soal ni. Namun sagal tak misalkan tu, namun itu tu sagal tak misalkan. Reti kerana ni buta orang tu, orang kaji tu semua. Malik, kau ini hilang siasa ni. Kali kamu ni,
Hala na ito. Away hikat ang kasi bitan doon. Nama mata isatis konsepsi satu kan dua nama ilam masjid ni jalan tadi dah cik. Dan masjid itu kayu akhir kasih asa kebencian itu umat. Ijaru itu sirna itu tubuh. Sirna motum mana? Kalian sirna jalan mak kasus siasa. Aral mo sirna motum mana? Itu sambode dah cik. Sirna alaga jam jate kita. Digani kadang itu bakal musim haki biar pure Why namuta mali kopaya saya tadi. Gawa kira sa kasong jamu. Yung gabba sih itu budaya था. Amman mo akan tulis video. Itu yang beli ini. Anak kepolisian bawa itu sebelah. Akan anggo membawa itu sebelah. Ambian jauh tiap. Brick by brick. Gua jangan terang minta lu lagi hedu. Faida nak gandes je. Serna kan khalisa. Kopi jo gara jala ji kana faida ne tu ke sam khala ni ji ji na menara namne ke jase ere jase. Agar fa jadi orang kerja orang tu. Pakai jaga aku betul. Dekan lagi unda tinggal gal kalau tu kisah cuma receh je. Hokan ni bar hari tu berarti kau hari undi. Kan hokan ni. Eda saya pernah jalan ni. Jadi mereka tu in every community mereka kasih bola jadi. Tampo kami di ayo tu orang mereka rawali berperan. Jadi mereka tu mereka ni mana yang berbuat tu. Amma jengkai sah. Kero sanggam tu tu dolar ke jama tu boleh tak. Kedai ni. Asli nama tu kokar ni nak kasih sah. Kokar ni je. Amma tigaru. Wani sih dia tersir di dua orang itu. Nama kawas tu berbaca sah. Tang mulka. Ani iyal muga. Hararan ting tu je. Asli muda tem palto ke rata si uso wakarum asge. Ani gembanya ada mah kerjini. Wani nama tamju. Nama itu baru gadi baflan. Tika teraja. Anak bu vegan orang demo. Wani bonus war raisa no revolution. Namo tu kari nama tu aku dah. Ayo kapsa ko bonus lah macam. Preserving gain, advancing more. One anggap maka penitipan, one ketemu itu tadi. Ogai dah bagus, one ni sikap mana isi video. Balance of power antara lalu itu. Sulit tu muka one hour day. No, time is very important. Timing. हाल जरूर जो वागो होते था अर्गते से सियाला शर्म हो इतनी सीधे बना हाल जरूर उसते लाते अर्गते से सियाला शर्म हो इतनी सीधे बना अनों दलाला सी रंडे मुले का ये मदरे दवा दी थी चौका उनका जब आ रहा था पूरे सामने मकाज़ात पे उनका बियर करूँ ये मदरे दवा थी Gak biar kerwani tu sangat tergesa. Ima gerero, ima harap, ima somali mereka betul. Waktu jahan dah mereka nak, somali orang itu mana tak tu. Makasih. Moalnya dia rahang ke porto jadi, mahu tu binne mana hiati, Cina pun gerero hati, arwah cuma bukan orang tahu itu tu. Gambaran ketin, gada, syadab tulah jelas. Gamana, mengudut atau bodi kita jelas. Dimana tu dia wali rumah tawara, fanyi malasan, fashion sudah, world is closed. Imam moyale sudah world is closed.
Murna kana muharka kabe. Tugan terhadap bikin tugan di muakat itu ini. Bukan si Somali mau bukan saja. They were ready. Umat kedua. Gap sering duduk belakang productivity rate often. Tuhan agak sebaroni tak ini. Bukan apa untuk kau ni ini bahasa. Begitu dia dulu. Emang Somali orang mana orang Djibouti, Somali Mogadishu, Eastleigh, Dubai, Minnesota. Si Harare itu sudah. Harare, Baghdad sudah. These things are complicated but simple at the same time. Local reality lalu berbahasa. Malan. Tulan bukan apa? Mereka tidak ada. Itu ada kali di Omsani. Sudah. Tulan betul ni. Panji namni sikhai. Bukan itu dia tu. Roedi. Tako. Malan soal dia mutu. Warga kawan. Wah, orang masa jam bagi tu mereka kaya Dubin tu lewat saja tadi. Gerabal itu ni. Awak saya berbalik lagi. Hampir madol aku lagi berani. Unggutul tu bukan. Wah, wajah ni bersih pun berbalik jual berapa. Malah kalau muda apa? Jual jalan tu akan bisa murah. Akan jadi saya pun bisa jadi. Dia pun curi. Political management ini juga security management. Wani jara mana kita ni orang mafia. Sampai tinggi luar mati security level mana takkan political strategi ke security level. Rakko siasa munda. Semua ada security perbadani. Aja. Nanti malu syarga kamu. Rakko dah bismar macam kat mana ni. Amma wah menjeral lu jadi kau sempurna tu kan baru berbadan ini semua dah bina kali kalau wah sama tu kaya di pisang je mereka ni kalau antare dongkor antare tahu mana Somali pun mana jalan dongkor baris of course aja tak bilang ni jika sama jasa mahu dia, orang mau kaya sedang ni Somali diplomasi Somali dia mesti jalan je. Isadi sini apa tu kau gak macam apa? Hariyo Busata, Hariyo Sina, kalau soal lain, Rabbi Nahem, dia curang umat di Chelsea. Saya mahu boleh itikari itu aja. Egang orang berjoget sana dua. No Somali नहीं है तो नहीं कि Somali के साथ रखा तो देखा कर अम्मा उम्मत बारी से हमारा वो लोग चीज़ें तिगरे वो लोग चीज़ें एर्थानी वो लोग चीज़ें तुम माने लो Somali इस दीन गंदा मरा why बर दंतारे तो लोग उम्र को कब एक खराब उम्र ने बिला करते एक्सोस को दे वो लोग उम्र में करो हरायु मांगे Bikawaran itu togori ilu kimatan. Mali ni sudah ada rukuman na orang aja sih gadis. Umurnya di kana ganti luar kau tahu gadi ko jadi gadis. Dah ganti. Jadi ko bola apa? Imadere ko siapa deh? Awak mau bujuk kan? Ini malah kau dari lima Somali tidak tinggal. Lima Inggris ko makan. Ini mahisa din. Sabuhan kerana ihsa buburan oleh dia. Orang ke Somali ko tu kira. Al, nole, janso. Tengok kerana orang yang ujung lagi kerana tadi ni. This is sponsor. Nami ko sa hindi ko ni fi gosafiti wala kaya wala puro marako ko. Ikan berbahas. Mali ni, jolet tu, wajahnya rasyari berarti tidak berarti. Wajaru indah yang wajib, wabalaisu, upidotu
wayyaanii dargatee jenneemi jara sheeytaanatu erga tokko galatee tokko. Bar Oromoo kana keessa bakka hundatti beekan kun kan jedhamu Wallagga Shawaa Arsii maaliin amma balbalatti ibidda nama qoqqoon barbaadu jirani. Kanaaf illee waa'ee abooshaa san ije gaddaa isin hin jedhe. Hamma dandeessanitti abooshaa sanaas hamma dandeetti gosarraa baasa maqaasi. Abooshaa Haramaayaa jaan abooshaa alaatiin. Abooshaa Gaara Cilaaloo jaan abooshaa Sheedamaatiin. Hamma dandeessanitti. Ibn Oromiyaa restructure goona amma booda. Wallagga Arsii Shawaa Harargee kan jedhamu jijjiiruu. Because it has emerged as a political identity. Gara jijjiirra maqaa gaaraatti jijjiirra. Guddina Gibee, guddina Gagnaalee, guddina Walar. These artificial things politically emerge with it. Guddina Arsii kan jedhamu maal kan jijjiiru maqaa gosaatii fi maqaa political identity uummata kan jijjiirra jechuudha. Kitaaba bareedaa jira har'a bara dhufu isinii beekudha. We have to re-engineer it. Maaliif wanti agammaan dhufe kuni dura soqaa dhufu diigumsaa dhufe amma immoo gara itti diiguu deemuu jechuudha. Kanaaf hubannoodhaan deemuu barbaachisa. Dhumarratti waan hawaasa isin kaasuu barbaada. Isin qofa osoo hin ta'in hawaasni keenya biyya alaa wal jaaraa walii obsaa hogganoonnis warreen gaarii jirtan isinii primarily manguddichi reefu waan jee qaba. Waa'ee garbii taasau jira Torontoo gaafan dhaqee garbii sherman nuree biraan dhaqee birmaa'ee karraa kaanee dhufnee bara. Jaalisuun maal jee namni hedduu kan dhufe waan ispoonsarrii jiruuf hin jedhuga. Jaarmeenii koominitii miseensota koominitii waan fayyadu qabaachuu danda'u qaba. Oromummaa qofaan qofa dhufu danda'u. Oromummaa lafee yoo taate xiqqoo foon irra kaa'u barbaachisaa jechuudha. Hedduun kun dardara amma fufuun jiraan ijoolleen xiqqoo irra qabaata. Bakka ijoolleen sun ittiin ooltu. Isin immoo dura kun jirtanii bakka ooltan. Adult daycare, children daycare, entertainment. Keessattuu ijoollee seensan amma koominitiin keenya bakka takka takka maqaan ta'u ijoollee dhabu jirti. Gang affiliations. Waan adda addaa keessa jiru jiran. Kanarraa hambisuudhaaf ijoollee jarumarraa qaraa ijoollee rakkoo baratu godhaa. Ijoollee nama dhuftan immoo biyya faranjiitti haayawee guddaa kan beekanii. Haayawee guddaa kana osoo maappii ilaalin yoo itti seente eksitii bikka itti seenteen osoo ta'e bikka karaan fedhee ni beeka. In your first 5 years, karaa sirrii yoo jiraatte jiruutti wal qixxaatu biyya kana. The first 5 years, actually first 1 or 2, at maximum the first 5 years, karaa barnoota bareedaa yoo taate itti milkooyta, karaa dalagaa gaarii yoo jiraatte itti jiraatta. Yoo jedhattee maallaqa qabduun ittiin barcumaa fi ittiin aarsuudhaaf deemnaan takka kanarraa bannaan karra deemuun baay'ee nama dhiyoo biyya alatti. Akka Oromiyaa sana seenaa. Kiraafaalii fi gostii fi haajaamadii fi maal dhufanii na deebisanii eegamti. Namni biyyi jiraatanii sana. Dhufteemi baatii duraarra dalagaa qabachuu qaba. Biyyatti injiinara guddaa ta'uu dandeessa takka paayilatti. You are just an immigrant here. You are just a black immigrant. So, ushaashi haqaa'u irraa eegamu qaba. Ani hoggaan dhufe iskoolaarshipii guutuun dhufe jechuudha deema. Akkasuu ta'ee zabanyummaa dalageetiin jira. Dormitoriin qulqulleesseetiin jira. Dormi kiyya takka qulqulleeffadhee beeku. Yesuudhaan siraa sanicha allu. Skuula ijoollee kittileetii ijoolleen wajjin barattuu qulqulleesseetiin jira. Stanford University Ivy League barachuu ture beeku. Wanni dalagaa hin tuffatinaa sistama keessa galuu barbaachisaadha. Sistama keessa qulqulleessuudhaan yoo seente siivii keessatti waa direete ilkaaf qaba. Namni hoggaa si qaxaru dubbee kee beekuu barbaada. Ji'a lamaa sadii dalagaa ala taanan namni si hin qaxaru. So akka dhuftaniin
Malla kana naa kenni kanaan naan mala maal jechuudha. Maal barwaa isaa wajjin walii waliin qabdu Oromoo malee bakka ittiin jiru. They don't owe you a thing, you know. They don't. Ana rogan nuhu wanta kawalin haka isa irraa qabu jiru. Akkam soo Oromoo kana tuqaan seenu idiifiin seene Oromoo irratti seenu. Oromoon jaalattee na gargaarte malee dirqama na gargaaruu na bira dhaabachuu hin qabdu. Dirqama kitaabni irraa bituu hin qabdu. Dirqama gaafa na hidhame maatii kiyyasituu hin qabdu. They were doing me a favor. Gaafa kaayiroodha. Osoo isin beekne osoo as akkasii waliin fidan as fidan. Oo maal kijiba moo jechuun immoo namni keenya ruumarii jira jettee. Oo koominitiin mootummaa irraa hangana fudhatte. Maalii fudhatte? Baasii isaanii beekta. Oo ittiin turoome. Kijiba kanatti gara nama qoodisa. Tun maal jaallee dha ijoollee dha. Leen tolatan bakka qaba jira. Jaarsuma asii jaalaa ittiin bitan qabu. Jawar kampani tidak bisa dikabayar. Tapi nak aburunya. Betri nak kena jual me. Inju. Seni cuma. Aku orang mau dami angkat dia malah raise boleh inju betri. Sir, kau I use raise a million plus every year. Seni orang nawal nampak boleh inju. Seni orang nampak boleh million tak kalau berarti masa boleh sih boleh inju. Karena rumah orang ni boleh nak. Bukan hutan, karena berifat amata kisah. Nolak kau berharap lagi tak. Waktu baca tak kau berarti cari itu. Ma dalaga bila hinta le dalaga kau. Within the first year, try to enroll in the school. School ni suni, English language tak boleh dia. Untu tak boleh dia. Just start something. Because if you don't start, they say you shisha kau buku tak ada. Abu Hamad jelas itu. Eta kan jalan tu pada, boru belajar lagi, boru, no gerak jalan tu pada nama mu pada. I'm proud of you. I'm proud of the community. I'm proud of you. But I want to be prouder. Baru bukan tu, aku community ni cahaya pada tadi. Akan bisa mo. Karena orang mulai sudah buat deh, karena nasi deh, farmasi pada deh, aku berbat. Mari di empowerment di mana ke ni anak kuat baik. Karena namun segitu dalam a nation is a combination of individuals. Namun ni mati nawar sabata. Namun ni cici motan, namun ni dalagatan namun sekaban. Dalagatan maltan hawa segabisan, hawa segabate sabagabisan sabi gabate mo biyo bisa itu. Karena Oromo itu dari jalan orang mantan itu urvanda itu na boleh barang ada jalan le akan boleh nanti kawa adil adida baru bukti mana jalan le mana kayak boleh jadi. Tanya ni.